السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتري بنجرة أمس دعوان قمدي خطبان قمدي نمين جرا. رومون قمدي كوفا نياتا ميتي منان كيسا بقولو سنياتا غربو سنياتا تافي سنياتا وان هدو جرا بكا غرا غرا. مي أمس شيكا واجرا بلتقنا كيسا يوكيس بواجرا بدارنا كيسا وجتو كان شيكا ينجر كابيني كان رجي فرد أمس ولتري بنا filannoo qamadiitis waa takka waan rakkoo qabdu qabdu. Kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama keessan. Maal jettan? Bara nama naa banarke Dr. Abiyyi na dhufee na dubbise. Inni kun ni dheeraadha. Na ol jira. Wallaahi isin jeesoo mana barana. Kanaafuu namni kuni nama yaadni isaa dheeraadhaati. Oromoofis isa kana wanni ga'an jiru. Biyyaafis amantiifis. Kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama. Kanaafuu qamadiin miisni nyaanna. Ayyee kanaan dura dhimmoota mashaayikota mootummaadhaan hoogganamanii quraanaa fi hadiisa shari'aa islaamaa dhiisanii mootummaadhaan hoogganamanii kan addunyaa kanarra jiran keessaa fakkeenya biyya tokko isinii kaaseen tuttuqaa ture biyyoota akka Saudi Arabiyaa fa'aa jechuudha. Mashaayikonni biyyoota Saudi Arabiyaa keessa jiraatanii yeroo hedduu baay'ina isaanii kan khutubaa mata duree waan isaan irratti dubbatan barreessee itti kennu mootummaa biyya sanaati. Mootummaa diktaateera, mootummaa zaalimaa jechuudha. Mootummaa Saudii jechuun mootummaa zaalimaa jechuudha. Akka addunyaa kanaatti mootummaa Suudii jechuun mootummaa zaalimaa, mootummaa ulamaa'ii islaamaa harkaan miilla sansalataa walitti dheeddachii jalatti hidhee jiru. Mootummaa sobee maqaa islaamaa islaama fakkaatee addunyaa kanarraa islaama dadhabsiisuudhaan, ikoonomiidhaan, siyaasaan, dippiloomaasiidhaan addunyaa islaamaa kana cal godhee lafa jalatti hidhee taa'u mootummaa Saudii irraa dubbachaa turre. Biyyi keenya immoo Saudii ilaallatti. Ammas sunnaa jaraa hordofanii masjiida keessatti waa'ee siyaasaa haasa'u itti fufanii jechuudha. Sheekoliin keenya waa'ee siyaasaa masjiida keessatti haasa'u miti. Yoo barbaadan qaama barbaadan deeggaranii gadi ba'anii gabaa keessatti dirree irratti yoo barbaadan qamadii filadhaa, yoo barbaadan albee filadhaa, yoo barbaadan qawwee filadhaa, yoo barbaadan waan barbaadan filadhaa jechuu danda'u. Masjiida keessatti garuu eessaa dhufe? Sheekoliin keenya warri ammaaf irraa callisee jiru maaliif irraa callisan? Sababni isaa maaliif? Irraa callisuun deeggaruudha. Masjiida Rabbii keessatti wanta munkaraa fi fasaadatti lakkaa'ama jechuudha wanti kun. Munkaraa fi fasaadatti lakkaa'ama. San booddee masjiidni Rabbii, masjiidni Itoophiyaa keessa jiru hundisaa waajjira kaabineef waajjira kaadiree waajjira mootummaa biltiginnaa ta'ee jira. Biltiginnuma miti maqaa isaati kan biyya bulchaa jiru biltiginnaadha. Annimma mootummaa irraa miti. Mootummaa waan fedhe miseensa ijaarrachuun, deeggaraa horachuun, miseensa isaa gargaaruun, deeggaraa isaa gargaaruun mirga isaati. Waa'ee mootummaan nuu ta'aaf nuun ta'urraa osoo hin taane sheekoliin aalimman keenya warri hawaasa dura deeman, warri imaama dura deeman warra akkasiiti kan rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam ummata koo zabana boodaa irratti ulamaa jallataa beekaa jallataan irratti sodaadha jedha. Warra akkasii fayyi jechuudha. Warra akka kanaa fayyi obsinee dadhabne yeroo hedduuti baroota dheeraatiif sheekolii keenya kanarraa obsinee dadhabne. Isinirraa dubbachuun nu saalfachiisa garuu amma immoo dirqamatti isinirraa dubbachuun dirqama ta'e shari'aadha, islaamummaadha, amantiidha waan ta'eef isinirraa dubbachuun beekaa yoo dogoggore irraa dubbachuun hin ta'u, hayyuu yoo dogoggore irraa dubbachuun hin ta'u. Oromoon haasumti ishee takkaa likkiin jiru jechuudha. Da'awaan Oromoo namatti hin tolu. Sheekiin Oromoo waan namatti hin tolle haasaa. Qeesiin Oromoo waan namatti hin tolle haasaa. Tiyaatirri Oromoo namatti hin tolu. Artiistiin Oromoo namatti hin tolu. Munashinni Oromoo namatti hin tolu. Waan Oromoon harkaan qabatte kun hooqnu godhee nu diddigsiisuu barbaada. Sunnaa warra Yahudaa, sunnaa warra Sharqii, sunnaa warra maqaa islaamummaa baatee siyaasa mataa isaatii hoogganu, siyaasa mootummaa geggeessanii fidanii biyya keenya keessallee facaasanii aqiidaa jiraallee harkaa gatanii uummata waan hin taane barsiisu. Ani sheeka jedhanii, aalima jedhanii, wala aalimaa wala jaahilaan qabu dogoggorraan dogoggora walii walitti himuudha. Dogoggorraan dogoggora walii walitti himuudha. Namoonni tokko keessaan nattanii ittiin himtanii keessaan haasa'e osoo hin ta'in paabilikii irratti haasaa jira. Paabilikii irratti deebii quubsaa kennina. Paabilikii irratti islaamummaa irraallee difaa goona. Hawaasa irraallee difaa goona.
har'a nutu isin dura deema jechaa uummanni isin jalatti dhumaa jira. Uummanni isin jalatti saamamaa jira. Uummanni isin jalatti akka baala mukaatti harca'aa jira. Sheekolii keenya jechuudha. Amantii geggeessitu moo siyaasa geggeessaa jirtu? Quraanaa fi hadiisaan abaluun filadhaa jechuun jira shari'aa islaamaa keessa. Hawaasni waan barbaade filata. Islaamummaa keessa filannoon tokkoyyuu hin jiru. Filannoon tokkoyyuu hin jiru. Karaa isin irra jirtan karaa kufrii irra jirtu jechuudha. Karaa kufrii irra jirtu. Islaamni waa tokko qofa filatee jira. Islaamni waa tokko qofa filatee jira. Kan inni filatee jiru laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah. Kana seera rabbiitiin bulaa jechuu himuu qaba. Quraanaa fi hadiisaan bulaa jechuu himuu qaba. Qamadiin bulii, albeen bulii, abaluun bulii paartii akkasiitiin buli jechuu waan quraanaa fi hadiisarra hin jirre kufrii irra jirtu kafarteetta yaa namticha maraattuu nana. Kafarteetta jechuudha. Kafarteettaati rabbitti kafarteetta. Sababni isaa maaliif? Quraanaa fi hadiisaan bulaa hin jirtu. Namni quraanaa fi hadiisaan hin bulle, namni quraanaa fi hadiisaan murtii hin godhanne, namni quraanaa fi hadiisaan filanne fahuwa kaafirun kaafira jechuudha. Kaafira. Waan hin taane hawaasa barsiiftanii ummata jaahilaa silumaa karaa goru dhabee rakkataa jiru, raafamaa jiru, ibidda jahannam bowwaa jahannamitti fudhattanii galaa jirtu jechuudha. Bakka itti galtan qopheeffattan. Bakka itti galtan qopheeffattan. Ibidda jahannam keessaa bootaa qopheeffattan. Addunyaa kana irratti illee salphattu. Warri hawaasa keenya salphiftan, warri diin keenya salphiftan, warri quraana rabbii tuffattan, warri hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam tuffattan, tuffatamtanii addunyaattis akiraattis zeeroo taatu jechuudha. Kanumaan isiniin jechuu barbaada.